أنا من دي جانا جرو خدير ميدا ماما ميدا ما أنت خدير Maal bareeda ija qabateen fuune carqii jiituu ijarra keesseen fuune jaalala qabeenyaatiif jaalala Ameerikaadhaafitiif itti heerume ni fuudhan ju'an itti heerume akkaataa isaan irratti addaan bahan أما بساعد لا isin duraan dhaabbadan dhuguma rabbitti hayyee duuba osoo hajaa namaa yaada namaatu naman fitachiisini wanni jettan hayyee Khadira kami miidhama obboleessa kiyya miidhama miti isillee miidhama miti illee miidhama miti أكنت ميدا ما تسين inuma miidhamtuun isiidhaa'u miidhamtuun isiidha malee khadarii miti isin man kijiba bocha isa namni boye undi simbiratti akka qabana dhaggeeffadho imimmaan kijibaan boonye dhugaarraa ambar yaada bilchaataa nama kana mallaarraan areeda hundarraan gaddeema imimmaan dhawdhaw gooteeti horii siidaa dhabdee jaalala dhabdee kaayintichi kun kayyanee kutee akka saatee nurraa dhiisaa qaaboo way Stoma kaayinii isaa garri daa'ee afaalee isaa faana dubbate amma bakka san hin seennu haga jaarsaa jaartii rabbumaa akka beeka jaarsa jaartii rabbii beeka amma isaan amma waa hundarra silaa isaan lamaan irraa nam tokko silaa harkattee adda sii baate isaan lamaanuu silaa intarviyu gootee irraa dubbachuu dandeessa yaada isaanii irraa xinxaluu dandeessan jechaa jiran. amma jarri kuni bari yoo waan takka dubbatan ammoo jara kana eega baalaansi godhaa sababaas jara kanaatiin namoota meeqaa walitti dhufe waa meeqa tolchan Histirii Oromoo keessatti waan takkaan ta'in wantoota haaree godhan isaan nuuf fidan dhaloonni amma nama meeqaatu wal jaalata amma wal jaalata adeemsi obsaan dubbate kuni isaan qofa odoo hin taane warra biraa warra isaan kana fakkeenya qabatee godhatee wal jaalatallee dhahuu jira bar mataa keessa adeemsi obsaadha kun. Obsaan ati singal leebar harmallaa du'an geessan jaantafii keessa bochiin sigaltee obsaan amma Awustiraaliyaa jira obsaan Awustiraaliyaa jira. Beera isaaniitu amma warra Awustiraaliyaa jiru kana namnoonni Ameerikaa Awustiraaliyaa Kanaadaa jiru kanaatu xiqqaayoon hin heerumne digaltee ayyoon bakka san dhaqee akkasiin heerumne yaanii itti dhaadatan dhiirtinis akkasitti deemtee xixiqqoota nafuuti. Dardara kanaati ilaal obsaan dhaggeeffadhu obsaan abbaa dardara kanaati ilaal obsaan abbaa dardara kanaati. Yaadaa walii galatti obsaa sirraan dubbate. Laal obboleeyyan biyya mee waan takka kophaan dubbadhaa dhaggeeffadhaa ummanni keenya warri dhiibbaa akkanaa kana keessa jiran tanaa ala gabbee malee hedduudha takkaffaa duraati karaa rabbittis karaa ilma namaattis dhagee karaa rabbittis karaa ilma namaattis imimmaan namittiin tun dhabdhab gootu takkaffaa intalti jaalala dhabde lammaffaa qabeenya siidhaa akka saarte sadaffaa onnee isiidhaatiin cabe kanaafuu hoggaa itti dhiyaatan laal hoggaa itti dhiyaatan silattuu kontoraataa mashanii fuudhanii bara mashan walii mallatteessanii misa bara akkasitti ziinarraa ta'uuti kontoraataa mashanii walii mallatteessan jaan hanqa sanitti bira taa'ee jaallafitachiisuudha qaba yoo rabbiin walitti urgeesse immoo walitti deemuudha qaban taa kanaan ji isummaanuu gaafa dura qubtusan silaa xiqqishoo akka lukkichaatti haraamuu baase laallatte bar mucaa nama haraamuu qabu barsun sun haraamuun quuqanne jechuudha. Kasih kena bodoh. No. Bila furti murtu kaya dami. Amma isi ini saja jerti inshallah. Anile trying go utre. Silau jul. Ramadori obsa koi mutsen obsa mutran kain. Obsan adiem suman nen jesan wan masan kaba. Mutsen. Iti tera onda budak trying go utre. Family le dubise boleh sini terkala wana je. Wat kesana opsi nanjani. Anyway mo ati wani je chufere. Intanti tuni dalada. Namni tokko ammas mirga qaba asiis akkasumatti dhiirti sun jirti mucayyoon tun dalagatteeti maallaqa siidhaa wali qabattee hatteeti miti maallaqa sii dalagatteeti horkiteeti asii deemteeti gurbaa kanaan akkam jetteeni gurbaa kana shuguxiitti hin qabne qawweetti hin qabne marhabbaa je'eeti aboo ani jiruu teeti sirraa hin jijjiira waan akkanaatis godhuu dandeettiitti hin qabaati haala akkanaati akkam aniin kun siif niin tahaa eenaani taata. Namni taata akka feetee namni taata jee ka jiru biyyaatti ni beena sababa sun irratti muciyyoo tanamma inni sunis approve godhee amanee jechuudha. Ammoo eega inni amanee booda san booda waliin gaddaan kana waliin sossoanii makiinaa qarshii miliyoona meeqaa miliyoona 9 jaan boosa miliyoona 10 momaarree jaan laayifii isaatiif waa meeqa wanna gooteetis sadarkaa meeqarra wanni kun jira jechuudha. Amma inni kun hoggaa isii kaatee kuttee sadarkaa kaawwate taate booda inni ka'ee deemee isaan kana isii duuba telefoona kaasuu didee
wanti saawunda shaddaa'an godhee neetwoorkii saawunda cufee asii wanna godhee wanni jechuun kuni beeki namni amma westarni kana jiru maalini sunu akkatti dhufu beektaan abuma as jiru beeka. Akka guddaa faadhee ta'e wanna jaallatee hin finne garuu jaala namni gaa jaalate immoo waa waliif ni godha. Ammoo san keessatti yoo dhuguma sunitti isiin tuni isa kanaaf ta'uu dhabde takkaa waan ta'uu dhabde. Awo baletitti akkanaati angana so jiraanne akkanaati meegaa narraas hishin keeti wayyaadha. Meegaa yoo waan wanna godhuu dandeesse xisho waan jiidhiiti maarree ji'ee kaa bifa akkasiitiin akkuma deengadda kaa afaan nagiyaatiin waliin dhufanitti afaan nagiyaatiin adda deemuunis numa jirti jechuu fedheeti. Garuu immoo wanna godhanii asii sadarkaa akkanaa kan wal geessuun beeytaa ilmi namaa fooyyattis wal jalaayis hinaafu bikkinis Itoophiyaadha namuutu ni beeka. Maalleen sun miliyoonni hangi tokko yoo kutee takkaa hangi tokko wanna jeetan gahaan namni addunyaa tana waliin rakkisuu ni dandeeyaa jechuu fedheeti. Sanaaf bifa akkanaatiin namatti murteessuu dhabne gamanaas murteessuu dhabne gamasanis murteessuu dhabne innis obboleessa keenya isinleen obboleettii keenya bifa akkanaatiin yoo laalle gaarii jechuu fedheeti obboleen keenya hara tokkottichi miizaanee wanna garuu dhaabi mucoontu hin tardhalaati waan feetaa taatu amala feetee haa qabaattu wanni kun waan isiin dalagattee fidattee feetu guddaa haa ta'u feetu xiqqaa haa ta'u haya je'eeti naaf taatee jirta. Umrii teetii wajjin bifateetii wajjin ani keeti jeeti ka'ee jala deeme mucaan kun namni qawweetti qabeen jiru. Ammoo qabeenya haala yerootiif hayaa siin jeeti si wanna jee booda haada maraamartoo si dhawee si bira deemaa yoo gaa'ette akkuma duraan jookara turtetti isiinu intala seefuu muumeeti jookara biraa irratti ta'uu dandeessi beeka. Come on man. Dhugaa waliin dubbannee walitti wani jechuun takkaas gaariidha bikki inni seenuu danda'u sin jiru namuutu sirranni dalagaa ammoo dhuguma suniin afaan nagayaatiin dhufee ammoo. Raabaadorii yaada kee dhibbaa dhibbatti hin deeggare yoo dhugumatti waan sanii akkuma ja'an kanatti boodan taatee sani raabaadorii fi badhaasa dan taatee kontiraanni dhumate maallaqa gaariidha kontiraanni dhumate laal akka gaara mul'ata maqaan isin bada dhaggeeffadha gaara mul'ata ijoolleen gaara mul'ata maqaan ol fuudhe kun maqaan ol fuudhe wallaahi ittiin goona neebar maqaa yoo gaaratti illee kagalchu taate nuti qabneeti waan sanirraa fuuna qabeenya sanirraa fuuna even qabeenya achi baase achitti fixe gaafa isa yoo jiran fixeehu kafaluuf ta'e akka biyya yoo inni dadhabee akka biyyatti isin badhaasaan tanumaan jaa kontiraanni ji'a sadii ture dhumatee jira kontiraanni ji'a sadii dhumatee obboleessa kiyya galatooma. Hin jiru kontiraata wanni jaan hin jirtu qabeenya deebuu qaba hoggaa duraa sobee okay Ahmadii yaada kan fudhadhu. Salaamu alaikum badde. Fudhadhu Ahmadii. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hai. Baga nagayaan ooltanii waan haaraan isinii qaba. Okay wanni haareen maali? Viidiyoon isaanillee tabaate dhuftee jirti nu bira geesse akka warra Suudii Arabiyaatti. Amma ijoollee Suudii bakka bu'eetiin dhufee waan haaraa jira. Viidiyoo isaanii tamaali? Akkam taate? Ni arraabsiftee jiran. Duuba har'a qofa baree maaltu nuun kennuti? Wal faranii wal arraabanii mi? Moronii miti waan akkana haasa'uuf deeme ciinda kadhutan. Ish jazba. Akkasumas wanni akkasii. Warra gabbuyi. Maal maarree godhanii maaltu nuun kennu godhati? Keesseen illee haasa'ina. Maal jechuudha? Obsaan ni kuteessan. Jabbalaasa akkana kunni jira boo isatti deema mataa dhaabeetiin si cinaa taa'u jira. Obsa wanni deemu siin deemu wayii si galti ati. Wayyee. Yaadaan kana dhaggeeffadhaani raabaadooliin yaada inni jee dhibbarraa dhibbatti irraa walii gala. Maaliif jennaan dhaggeeffadha. Toontu jireenyaan biraa jijjiirattee barafa isiin ganama subii dhiitaa baatee warra Ameerikaa jiru beeka. Barafa isiin keessa deemtu. Intala dhalaati. Haa xiqqaattu haa guddattu. Nama kana jaalalaan waliin nama fida malee namni akkanuma laqee akka hoolota haadaan nama harkisee namaan deemu hin jiru. Bishaan tun miidhamtee dhibbarraa dhibban miidhamtee jirti. Haqa namaa awwaaluudhaaf afaan miiccatanii warri asirra deemtanii olii gata utaaltan kana dhaabaa. Cubbuu waru tiligalti. Micoon tun miidhamtee jirti. Roozaa haqa keenyaa turran nuuf. Gumaan keenya oo kafalamee irraan damu. Qoy leba muutseen dhaabbadhu. Ganaati maal akka irra seefame akka dhiira maqaan nu badii malee waan irraa dubbachuu jiru. Muutseen. Muutseen. Kan nurraa qabu yobbolee. Tadhu jaffee. Ta duraa ifumaa folii yaasu jirtan beektu. Miinaa qoy siif kanna carraadha jaffeef tadhu. Galatoomidha. Badhaasa rakkinni ni jira rakkinni ni jira. Ilma namaati. Nama wajji jiru nama wal dhabe nama wajji jiru nama waa leecalloo wal qabuutu wali bu'a. Sirriitti jidduun laalaatii haqaan loogii qabanne ijoollee tana jidduun laalaa malee akkammaan tana salfii galanii ilmi keenya miidhame maarroo miidhame michoonis barra roosaanis miilarraa cabaan qabdu miilarraa naafan qabdu ilmoo namaatiif baatii sagalee dhalattee
jireenya birraa jijjiirattee bara meeqa keessa deemtee qabeenya kana walii horattee jireenya kiyyaan dabarsaa jaalala bareedduu harkaa akkeeti gurbaa kana dayite malee dhiirti biraatis bashbashi bara. Haqa miidhee kanatti ilaalamu kun. Gurraacha Afrikaa dhufee heerumuu dandeenya. Lebaawullaan kun gandummaadhaan siigaltee ilmoo namarra duuluu kun hin danda'amu jechuudha. Yaa gaara mul'ataati lebaawullaan akka biyyattiin akka biyya jala. Gayyaan yoo kana beekan wali gayyaanaa jiru. Wali gayyaan akka biyya gaafanna nuti akka meentalateenya ni gaafanna. Akkasii yoo deebine naafi roosaa warra biyyaati. Akkas taanaan karaa roosaa dhaabbadhu. Ani obboleessa Salaam alaikum. Obboleessi waliin isiniin jiru. Ijoolleen Oromoodhaa taas keessa jirtanii fi warreen dhagee jirtanii fi warreen mana kana keessa jirtanii jiraatan please Rabbii keessa sodaadhaa. Gaddaafaa nama tokkootitti nama tokko miidhuun gaariidhaa miti. Mucaan kuni gaara mul'ataatis bikkan bu'u gosa gaara mul'ataa qubatus bikkan bu'u. Mucaan kuni parsinaan namni wal jaalata wal fuudha abbaan fedhee wajjin jiraata namni wal keessa seenee jira obboleeyyan kiyya please. Dubbii tana futanii mucaan kun keenya mucaan kun maarree futanii biraa geessu. Gaddaafaa biraa hin fidinaa. Please namni keessaafuu summiidhaan diramee jiru hin fidinaa. Bikkattoon gaara mul'ataatiif jinni wanni jaanii jirtu. Bikkattoon kana jara lamaan wal fuudhe inninis haqa isiidhaa eeguu qaba isiinis haqa isaa eeguu qabdi wal shawwaduu isoon ta'in duraanuu jaalatanii waliin dhufanii hayaa je'eeti jala fiigee akkasitti wanna ja'a isiinis jala fiigee miidiyaa irratti Aboo maqaa naman balleessin Raabaadoori. Raabaadoori maqaa naman balleessin. Gaara mul'ataa raawus koo isiinis hirmaata guuttatuun intala dhalaadhaan qabeenya isaa dhattee No, maqaa naman balleessina. Maqaa naman balleessina. Gaara mul'ataa gaafa niitii wal dubbisan sanii gaafa wal dubbisan okay tole naa taatee jirti wal amananii wajjin ta'eef amma maallaqaa dhume don't wrong wanni taateef maallaqaa ta'e deem wanni jaalala ta'e hin jirtu kontiraat hin jirtu jaalatti saayina jaalala fili bakka jaalala jawfi bakka jaalala itti wal saayina hin jawfi kijib nama kana tartiibaan haasawme namaaf sagalee takka Badhaasa amma siireesitti as deebinaati tokko mana tasgabbeessii yaada nuu Joffee bar warreen jira bari. Okay. Namni guyyaa tokko bishaan qabbanaawaa nama keenya maqaa balleessuu dhiisa. Bakki itti jaalalaa wal isaa hin fida. Hin jirtu. Namni keessa maaliif intala shawwalee horiirraa nyaatee ka'ee biraa deema. Bagadii ji'a sadii walii farraman dhumate kontiraataan. Ji'a sadii miti umrii teessee wajjin hin jiraadha siin galaggalaa jee kijibaan itti seene. Kijibaan itti seene. Daftee duudiddee እናንተ ምን አገባ akkana godha gaara mul'ata mutirraan kaafatin lebaawulaa mutirraan kaafatin akka gandayyuu deemtan nama gandummaa walitti dhufina namni karaa biyyaa deemu soo gandummaa keessaa baay'isin akka dhiirti koo isin maqaa keessan falmachuu qabdanii bar akka dhiiratti barri maqaan nu badee bar gaafii takkitti tannaa deebisii muutiin godhadha itti fuf namni guyyaa tokko bishaan qabbaa nama Jofe networking kan jiru kutee jira. Networking qabu warra maal gaafachi deemee networking qabu inni. Minuuti irra kaa'ee amma eenyuuf jarraa kan nitaama. Amma laali okutaa kawaaniin dubbadhu takka ammaan tana siireessi as deebitee jira. Jarraa si baakan namu gaafa dudura. Jaalala dhabdee horii siidaa dhabuu qaba. Aboo gaafa artist Georgi nuti yaa nyaatu isin Georgi hojii turtan kijibtoota dhiisa hattuu isin hundiru. Turre nuti Georgi hojii turre. Ummata shamarranii wajjin dhaabbanna itti xiqqeesse hadaroon hijibeet iskaamara ta'ee ruumii jala afee fidee taqabbalee mana kaa'ee maallaqa saamee jala deeme. Jaraan kan abbaa manaatiin mataraan teenya. Dhagay saayib. Wanni iskaamara ta'e hin jiru. Mucaan nama barate. Dhagay dura akkasitti hima. Iskaamara jechi jaamu hin jiru. Mucaan nama barate. Koi lebuullaa carraan kan Joffee yookaan dubbaddu yookaan irraa baay'ee dalagaa irra jirra argaa bakka bashannanaa tattaa'utti hin jirru. Eenyu saraafatti as gubbata ta'a namuu dalagaa irra jirra. Bakka yoo asoo itti asoo baannaan karaa irraa makki. Joffee koi neetworking joffee tole. Baraata bala keessa. Sin dhagee. Dhaggeeffadhu ilmi namaa tokko guyyaa tokko bishaan qabbanaawaa afaanis qabe galata na qaba moo galata hin qabu. Ni qabu. Kanaafuu haqni laalamu qaba sirriitti. Fitadde. Dhugaa keeti. Ani itti naan siboo.
Lebaun la fanni famma. Lebaun la la. Lebaun la ko obsa refu asate idea sorry obsa difama tarata yo barbadelle frodo obsa jarra yo fesin devis asi dirqama Lebaun miti laate bobe khalas itti bobe an jecha madaalu da jiraate bobe haqa ayye dubbadhu jecha mo ayye khiyya kan la hayne ati barbadison na biran jiru an kanu magara mulatan si mude mana dhaggeeffadhu amma nuti gaafa dura isaa wal fuudhanis inni kun maal yaadee wal fuudhee jecha juuxee sangallaji ammas wanni nu galchan jiru garuu wanni takkitti nuti irraa dubbachuu deemnu mucaan tun nama barate biyya faranjiitiidha biyya faranjii tanatti namni ji'a ja'aafis ni kaa godhachuu ni danda'a ji'a sadiifis akka waliigaltee isaaniiti ni kaa wal godhatan ta'a dura sana adda baafnee yoo kadhadhamnu ta'e yoommoo isin inni ka maallaqa sana akka jaan kana makiinaa maallaqa jalaa fudhatee ka jalaa badu ta'e rakkoo yoo ka waa takka osoo ittiin min jalaa badu ta'e yoo ammoo akka inni yaade yeroo sanitti xiqqoo namni Itoophiyaa sana kitti yaadu kophaatii beekte nama xiqqoo ol guddaa turte daftee diddeetis baduu danda'a. Namni waamee wanni inni mataa keessa yaadu jira. Sayyoo ta'uu diddee karaa kanaanis kadi ta'e maallaqa fudhatee baduu haqa qaba. Maaliif naan jii inni micaa xiqqaadha. Namni xiqqaan kuni dureen akka inni itti yaadee maallaqa kana fudhannee jireenya kana nin jijjiiradhaa jee waan takka gisee dura eegalu san itti yaaduu danda'a. Eegas booda haalli inni yaade san hundi ta'uu fi dinnaan nama hin feene hojii guyyaa takka jiraachuun afaaniin fadhaa akka inni itti ulfaatu addunyaa tanarra xiyyitiis dha'uurra dhiyaata. Nama hin feene hojii gachiistee buluu mannaa. Yoo akkasi garaan dadhabee biraa deemes wanni beekame hin jiru cal jettanii waan hunda keessa gandaa fi maarreen keessan burraaqina. Naaf yeroo isaan ijoollee biyyaati yoo karaa dhugaa sanitti dachaanate dhiisaa waa hunda keessa seeninaadha. No, ammoonni barbaadu wanni jira biyya keessatti amma inni bar kijibee barraa wanni nu aarsu nuti gaafa duraa kijibee ruumii jala afee ilillii dura kaayee warraa fuudhee xayyaara haa bituu fi gaafa dura bakka guyyaa lama isaa qawwee baadhatee ka wadhaabbatu barbaayisawee milisha ture barinni isaa qawwee baadhabee baatu qawwee irraa fuutee lafa keessee takkiifa jala ol neeyitee bardiraa tanatti haara galfachiiftee bar guyyaa sallaan manni gaafa itti badhaasa carraanaa kan ni gaafii takkaallee baawullaa gaafadha intalti tuni jireenya siidaa biyyaalaa tana keessa dabarsite intala dubartiidhaati imimmaan dhedheeraa kana buufti makiinaa takkaa inni gurra dhaga'uu malee filmii irra laaluu malee ta inni gartee guyyaa dura ol seenuus yoo feete viidiyoo ni jirti kophee baafatee ol seenuu fedhe fiddee dura keeyse bakka gartee inni niin seena jee takkaa yaadini sanumaa jechaafif qabee isii tana fixachiisuu hin qabu duraa fuudhee deemee boochisuu qaba duuba shamarran tuni gadiin bu'aan ol jedhi silkii waa takka na dhaga'u